Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota ufsaatu jala warri argamtan akkam jirtu uummata gashtii nagaa fayyaa keessanii yaadamtanii jirtu walitti deebine isii yaadee jira dhugaa maalummaan nama yaadamman akkana akkasii deebi'ee jira maaliin dhufee ufsaan jechuun keessanii noolamu warra deebi'ee jira maxxanaal jedhee abbaan giddi walitti dachaanee jira. Akkasuma hundi keessanuu obsaan maaliin dhufee warri jettan har'a mana hidhaatii bahe kanaaf mana hidhaatii bahe baga rabbi si baase jedhanii ni mitire hidhaa baatii lama booda har'a mana hidhaatii bahe akkasii congratulation jechuun keessanii noofu baga gammaddinaan hin jettanii maaf teettanii na ilaaltan baga gammaddinaan jedha akkasii galatoomaa dhugaa dubbachuudhaa fi channel kan koo na adabee ture warra beektan ni beektu warri hin beeknes akkasuma baatii lama booda erga mataan noo'e baanee jira mana hidhaati inshallah amma booda garuu ittiin deebi'u jedheetiin yaada maaliif beektu wanni tokko yaadni ani dabarfachuu dhufe inni maali yoo jettani asirratti makoodiidhaan guddaa galatoomaa jechuun barbaade namni channel koonaa deebisee isaa akkasuma channel kan koo qofa osoo hin taane channel ijoollee kennaa hundaayyuu yoo inni bade akkasuma yoo inni dabbiirra kaa'e namni isaa muraasa keessatti hundaa ilaalee namaaf deebisu isaa guddaa galatoomaa isaan jechuun barbaade viidiyoon kun keenyatti beektu waa'ee sabboontu miskiina tolaa bira jirti isii ilaalaa jira bilbila tokkooni dhuguma miskiinaa sabboontu leenca namaati akkasii makoodiidhaan guddaa galatoomii isaan jechuun barbaade maaliif beektu hojii hojjetan keessatti akkasuma wanta tokko waan karoorfattanii hojjetaa jirtan tokko keessatti mudannoo wayii yookiin immoo dogongorri wayii yoo isin mudate dogongora sanirraa ani dogongora akkamii hojjedhe wanni kun hin ta'u jettanii uf duuba deebi'uu hin taanetti dogongorri sun tokko yoo jedhe barumsa siif ta'a jechuudha maaliif irraa muuxannoo fudhatta waan ta'eef barumsa siif ta'a jechuudha kanaaf hundumti keessanuu galatoomaa adabbii jala baheetiin jira akkasuma warri adabbii jala jirtanis abdii muratina maaliif guyyaa tokko turidhaa fi isin irraa kaasaa waan ta'eef itti yaadina akka shimeen jedhesanii itti yaadina isiniin jechuun barbaade warri immoo amma dura qoqqobbii isin irraa hin kaa'in jabaadhaa viidiyoo namaatirraa of eegaa nurraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jechuun barbaade sirriidha dhugaadha fakkeenyaa fi jireenya biyya ormaa kun ni ulfaata amma yoonaanatti ho'aa jira beektu mukayyafiin tokko nurraa bade dhukkee nurraa kaasaa jira biyya arabaatti akkasuma hojiin biyya ormaa ni ulfaata viidiyoo waraabbachuun isinitti mijatu yeroo kanatti viidiyoo waraabbadha yookiin waan akkanaa hojjedha jettanii sagaddeessitanii irratti hojjechuudhaaf mirga guutuun qabdanii jiruu biyya ormaa jirtan waan ta'eef beekamaadha yoo dandeettan laayivii irratti seenaa yoo dandeettan dhawaata viidiyoo tokko tokko irratti gallakkifadhaa isiniin jechuun barbaade kuni gorsa balummaati chaanaaliin keessan miidiyaa keessan maaliif beektu chaanaala jechuun ammatti waa hojjenneetiin mallaqa isarraa argannee duroomoo doon taanetti riifama zaana itti bahe akkasuma chaanaalii keessan yeroo ammaa kanatti mallaqa guddaa irraa argachuu doon taanetti faayidaan isin isarraa argattan nama wal bartanii akkasuma miidiyaa mataa keessanii miidiyaa dhuunfaa keessanii miidiyaa maqaa keessanii irraa fayyadamtan jechuudha maaliif wanti har'aa tanaatti asirratti viidiyoo bareedas ta'e huma fedhe haa ta'u wanni ati viidiyoo paablikii miidiyaa qabdu kanarratti ati fayyadamte
ilmi namaa waggaa 100 jiraatu maaliif beektu hundi keenya waggaa 100 irra dachee kanarra hin jiraannu kun ifa gala beekamaadha dhaloota biraatu dhufa waan ta'eef gaafas rahimni kan kee ana haaliin kan kee sarchi godheetanii ilaaluu danda'a. Daa'ibaluun kenna yookiin namni kennu kun yeroo juraatiif waan akkanaa hojjetaa ture ka jedhu viidiyoo kan kee asirratti arguu danda'anii suuraa kee arguu danda'an maaliif wanni paablikii yookiin miidiyaan qabe eenyumaayyuu ta'e sa'a makamuu ta'e yeroo makamuu ta'e gadi lakkisuu jechuudha maaliif fakkeenya argaa jirtan jechuudha gootota hedduu irraa akkasuma warroota beekamtii qaba warra miidiyaa irratti yeroo jalqabaatiif yaada dabarfataa turan isaanis du'an seenaan isaanii achuma jira jechuudha nutis seenaa akkasii dabarsuu dadhabnus seenaa ittiin biyyi nu argu dabarsuu dadhabnus ka warri keenya rahimni keenya ittiin nu yaadatu asirratti yaada babbareeda dabarfachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf miidiyaa dhuunfaa keetitti jechuudha chaanaalii irraa mallaqa arganna jettanii cinqamuu osoo hin taanetti yaada akkamii irratti dabarsaa wanni kun faayidaa naaf qaba har'aaf isin fayyadu baatus boru rahimni keessan dhaloonni keessan dhufanii irratti viidiyoo keessan arguu danda'anii isiniin jechuun barbaade. Akkasii waan akkasitti karoorfadha waan akkasii yaada isiniin jechuun barbaade. Anis kanuma malee yeroo duraatiifis chaanaala kanarraa mallaqa argadha odoo hin taanetti irraa fayyadamaa odoo hin taanetti yaaduma akkanaa kana yaada dhuunfaa tokko tokko irratti dabarfachuudhaaf malee eenyumaa ta'e namni isarraa fayyadamee akkasumarra duroomee bakka geessin jiru addunyaa kana namaa kennu rabbuma ni dhuftis ni argamtis addunyaan jechuudha irraan kaawwatina. Isiniin jechuun barbaade fakkeenyaaf warroonni sabiskiraayibii miliyoona 500 miliyoona akkas qaban irraa fayyadamuu danda'anii beektu. Isinis akkasas ta'uu baattanis yaada akkanaa kanarra karoorfadha. Yeroo tokkoof yeroo inni isin fayyadutu jira waan ta'eef akkasii galatooma nagaan naaf tura. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuun irraa fatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa tura ni oollee beektu ho'i tokkollee mataan ho'isaa jira xiqqeedhaan harreen irratti baasuu deema akkasii nagaan naa tura oolmaa gaarii isin jaalladha nagaatti naaf jiraadha hundi keessan.